Atafune akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya wiirtuu miidiyaa irraa oduuwwan gaggabaaboo guyyaa kanaa qabanne isiniif dhiyaanneerra oduu waliin Ansittiin Ajjiti. Manni maree bakka bu'oota uummataa labsii nageenyaa fi tasgabbiin uummataa kabachiisuuf manni maree ministeerotaa labsee ture baatii afuriif akka dheeratu yaada murtoo dhiyaate raggaasise. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii addaa tokkoffaa bara hojii sadaffaa har'a gaggeesseen labsiin nageenyaa fi tasgabbii uummataa kabachiisuuf bahee lakkoofsi 1299 muraa 2015 akka dheeratu yaada murtoo dhiyaate erga qoratee booda raggaasiseera. Yaadni murtoo kun sagalee mormii 3 kan sagalee hin laanne 2 fi sagalee caalmaan baatiiwwan afuriif akka dheeratu ragga'eera. Yeroon hojii miseensota boordii qorannoo labsii yeroo ariifachiisaa akka dheeratu yaada murtoo dhiyaates erga qoratee booda raggaasiseera. Waliigaltee Piriitooriyaaf deebiin qabatamaan kan barbaachisu ta'uu tajaajilli koominikeeshinii mootummaa beeksise. Gaafii ABUT tibbana waliigalteen Piriitooriyaa akka kabajamu gaafate mootummaan sirnaan ilaaluu ibseera. Rakkoo kaaba Itoophiyaatti mudate waraanaan furuuf waliigaltee Piriitooriyaa guutumaan guututti hojiirra oolchuun furmaata jalqabaa ta'uu mootummaan kan amanu akka ta'e tajaajilli koominikeeshinii mootummaa ibsa baaseen beeksiseera. Dhimmicha laalchisee mootummaanis ijjannoo cimaa fi kan hin jijjiiramne qabaachuu ibseera. Mootummaan Itoophiyaa ijjannoorra darbee waliigalticha hojiitti hiikaa jiraachuus ibsameera. Akkaataa waliigaltichaan hojiilee hedduu raawwachaa turuu fi ammas raawwachaa jiraachuus beeksiseera. Waliigaltee nageenya Piriitooriyaa as birrii biliyoona 37 ol baasii gochuun bulchiinsa yeroo naannoof deeggarsa taasisuus himeera. Daangaalee wal falmisiisoo ta'an akkaataa heera mootummaa murtoon uummataa akka itti kennamu kanneen dhimmi ilaallatu waliin waliigaltee irra ga'amus dubbateera. Akkaataa waliigaltee nageenya Piriitooriyaa ABUTs hidhattoonni gara jireenya idileetti akka deebi'an taasisuu qaba jedheera. Mootummaan federaalaa koomishinii haaromsa biyyaalessaa hundeessuun waan irraa eegamu guutus ibseera. Uummata naannichaaf wanta barbaachisu guutuuf mootummaan dhaabbilee deeggartootaa waliin murannoon hojjechaa jiraachuu fi ammas murannoo cimaa qabaachuu tajaajilichi ibsa baase irratti eereera. Ammas nageenya misoomaa fi tasgabbii uummata Itoophiyaaf jecha waliigaltee Piriitooriyaa guutumatti hojiirra oolchuun rakkoolee uummata Tigraay waaran furuuf dhimmoota ijoo irratti xiyyeeffachuun murteessaa ta'uu mootummaan ni amanaas jedhameera. Mootummaan federaalaa dhimmoota kanneen hojiitti hiikuun nageenya misoomaa fi tasgabbii uummata Tigraay fi guutuu uummata Itoophiyaa mirkaneessuuf ammas murannoon akka hojjetu beeksiseera. Waliigalteen nageenya Piriitooriyaa guutummaan hojiirra akka oolu qaamoleen dhimmi ilaallatu deeggarsa barbaachisu akka taasisan mootummaan federaalaa waamicha dhiyeessuu tajaajilli koominikeeshinii ibsa baaseen beeksiseera. Baankiin addunyaa eegumsa hawaasummaa irratti hojiilee hojjetamaa jiraniif deeggarsa taasisuu cimsee akka itti fufu mirkaneessuu isaa ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa beeksise. Deetaan ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Huriyaa Alii baankii addunyaatti hojii gaggeessaa hojiirra oolmaa eegumsa hawaasummaa naannoo Afrikaa Roobert Chiizweliin mari'ataniiru. Marii isaaniitiinis deetaan ministeera dhimma dubartootaa fi hawaasummaa Huriyaa Alii mootummaan fedhii bu'uuraa lammiilee guutuuf keessumaa rakkoolee dinagdee fi hawaasummaa kutaalee hawaasaa harka qalleeyyii furuuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa akka jiru himaniiru. Yeroo irraa gara yerootti dabalaa kan jiru lammiilee oolmaa fi iddoo bultiin isaanii daandiirra taasifatan furuu fi eegumsa hawaasummaa itti fufiinsaan faayinaansii gochuuf kaayyoo fi mul'ata ministeerichaa ta'us himaniiru. Hojii gaggeessaan hojiirra oolmaa eegumsa hawaasummaa naannoo Afrikaa Roobert Chiiz gama isaaniitiin baankiin addunyaa dhiheessii tajaajilaawwanii fi wabii nyaataa mirkaneessuuf kutaalee hawaasaa rakkoof saaxilaman furuuf hojjechaa akka jiru himaniiru. Eegumsa hawaasummaa irratti hojiilee hojjetamaa jiraniif deeggarsa taasisuu cimsee akka itti fufus dubbachuun isaanii gabaafameera. Mata duree aadaalee keenya beekuun cabiinsa keenya wallaanuu jedhuun feestivaalli aadaa 15ffaan sadarkaa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamu banameera. Feestivaalicha irratti hundeeffamuu mandara sabaa fi sablammootaa akkaataa jireenyaa sirnoota amantaalee nyaataa fi dhugaatiiwwan aadaa fi kanneen biroo kan irratti dhiyaatan ta'us ibsameera. Aadaa fi duudhaalee gaggaarii hawaasa keessa jiran barsiisuun beekumsa biyya keessaa dagaagsuu akkasumas bu'aalee ogummaa harkaa dhiheessuun walitti hidhamiinsa gabaa uumuuf feestivaalichi gumaacha olaanaa akka qabaatus eerameera. Sirna baniinsaa feestivaalichaa irratti ministeerri aadaa fi ispoortii obbo Qajeelaa Mardaasaa, kantiibaan itti aanaa magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraar Abbaay akkasumas ogeeyyii aartiilee dabalatee keessummoonni garagaraas argamaniiru. Feestivaalichi hanga amajjii 26 bara 2016tti ni turas jedhameera. Gamtaan Awurooppaa Yukireeniif deeggarsa doolaara biliyoona 54 raggaasise. Deeggarsichas dureewwan biyyoota miseensa gamtichaa 27 sagalee guutuun raggaasisuun isaanii eerameera.
Deeggarsi taasifames dinagdeen Yukireeniin gama maraan tasgabbaa'ee akka itti fufuuf kan kaayyeeffame ta'uu pireezidaantiin mana maree gamtaa Awurooppaa Chaarles Miishel dubbataniiru. Keessumaa dhaabbilee fayyaa fi wabii hawaasummaa fi tajaajiloota damee biroo cimsuuf kan oolu ta'uunis eerameera. Kana malees Yukireen Raashiyaa waliin waraana gaggeessaa jirtu humnaan jabeessuuf kan gargaaru ta'uu ibsu CNN gabaaseera. Pireezidaantiin Yukireen Vilaadimiir Zeleniksiin deeggarsicha sagalee guutuun raggaasisuun biyyoota miseensa tokkummaa gamtichaa kan mirkaneessudha jedhaniiru. Deeggarsi taasifameefis kan galateeffatan pireezidaantichi fuuldurattis deeggarsi gamtichi taasisu cimee akka itti fufuuf gaafataniiru. Oduu ispoortiitiin tapha waancaa Afrikaa yoo ilaallu tapha nuusa xumura waancaa Afrikaa 34ffaan taphni har'a Naayijeeriyaa fi Angoolaa gidduutti taphatamu haalaan eegamaa jira. Har'a galgala sa'aatii 2 eegalee taphni nuusa xumuraa kun Naayijeeriyaa fi Angoolaa gidduutti ni taphatama. Har'a halkan sa'a 5 jalqabee taphni Koongoo fi Giinii gidduutti taphatamus xiyyeeffannoo argateera. Boora immoo taphni Maalii fi Ivory Coast, Cape Verde fi Afrikaa kibbaa gidduutti taphatamus ni eegama. Waan hordoftaniif galatoomaa jecha oduuwwan gaggabaaboo guyyaa kanaa kanneen turanii sagantaalee wiirtuu miidiyaa birootiin turtii gaarii